بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قبرتي ربي أبليين إسلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبيكتا إبد جهنم لغني جهنم ibidda akkaan jabaa fi ulfaata qabsiisaan isaa immoo dhakaa fi nama. obboleeyyan islaamaa, ibidda addunyaa tana kinfaashii takka shiidhaa, fiimii takka shiidhaa, kisalii takka shiidhaa umrii kan kee guutuu harka takkatti qabdee taa'uu ni dandeessaa? umrii keetii miti guyyaa shan qabdee taa'uu ni dandeessaa? guyyaa shanii miti sa'atii tokko kisalii takkittii qabdee kanatti taa'uu ni dandeessa harka keetiin? yaa ayyuha alladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaraa waquuduha annaasu walxijaara عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ربين كن سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي أمني يا ور رجنا دوني كانت أمني يا ور رجنا قرتي دوني أتشمبيو إنتانو جنا كاني دلقاتي نرجع فتمناتي أمني يا جنم جنني جنا دا جهنمني جنا دا جتشوتي أمني قو أنفسكم ofiin jalqabee of dura namichi mataa isaadhaatiin jalqaba jechu tiksaa gaarii dalaguudhaan macasiyaarraa fagaachuudhaan tiisaa lubbuu teessan. wa ahliikum beetasabii keessan, jaartii keessan, ilmaan keessan, zarii keessan, fira keessan, saba keessan, lammii keessan akka walitti aantanii. ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam yaa macashara qureesh jedhee dubbatee akka saba saadhaatti dubbatee achiin booda yaa abbaas yaa abalu jedhee hanga yaa faaxima agartee duniyaarraa waan feete na gaafadhu laa ugnii anki min allaahi shay'a rabbirraa ammoo waa tokko sirraan buusu jee dubbachuu ture san jechuudha. duuba rabbiin keenya yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra dhugaan rabbitti amantanii اسلمنا كبتن قو أنفسكم وأهليكم نارا وركي سني في إفلي إبدراتيسا أنفسكم مع سيار رافقادا وفي نمكم أتشور رافقادا شركي دلقور رافقادا ربي مليكا جيلو رافقادا ربي مريتي توكلوا رافقادا ربي مليرا هري بربادو رافقادا ربي مليكا دچور رافقادا ربي مليسو داچور رافقادا صلاة ديسور رافقادا والرب حرام قد بخيسور رافقادا صلاة التجبادا عبادات تجبادا بفسنين بالدران جابها مجد شبر قو أنفسكم افتي ساجد وأهليكم ilmaan keessan, jaartii keessan, beetasabii keessan naaraa ibiddarraa. ibiddi addunyaa tun ibidda jahannamaarraa yeroo 70 dhiqamtee ishii 70ffaadhaa ishii xiqqoodha. ishiin tun sadarkaa 70nii ibiddi jahannam ibidda duniyaa kana caala oowuu isaa. وقودها الناس والحجارة إبد جهنم قبسيسا نساء خافي نما. إبد جهنم قبسيسا نساء خافي نما يا أبو الأيان إسلاما. وقودها الناس والحجارة وسو كيسا قد لالي حدونا ما جائبة جتشو يو إيمان قبانف يو سلا إيمان نجراتشو دبي akkuma ka'u kanaa namni dhibbaan dhibbatti itti amanuu dhabe islaamaa mi jechuu bar. of tiisaa eega keessanii beetasabii keessan tiisaa
maal irraa ibidda jahannam irraa ibiddi jahannam qabsiisaan isaadha وقودها الناس والحجارة نما في دخا تفكر ibiddi duniyaadhaa dhakaa dandeesseetuun gubdu dhakaa jajjabaa kana laakinnahu qabsiisaan isaadhaa ibiddi jahannam namaa fi dhaka عليها ملائكة غلاظ ibidda jahannam sanirra malaa'ikootaatu jira غلاظ qalbiin isaanii gar malee jabaa kan ta'e subhaanallah waggaati gubattu kana kan isaanitti tolu kan rahmata namaan goone kan rabbiin agartee namni gubachuu isaan keessatti qananii godheetu irra jira laa ya'suuna allaha maa amarahum waan rabbiin godhaa jedheen kan hin wanajjal ويفعلون ما يؤمرون waan rabbiin isaan ajaje kan dalagan garaa laafanii kasiin dhiifne malaa'ika akkasiitu jahannamarra jira duba guyyaan akkasii kun fuulduratti soonu eeguu akka doonee kaanee hojii teenyarraa gaafatamnu soo beeknu of dagannee ibaadaatti maalaafnu duuba yaa gabricha rabbii guyyaan cimaan akkasii sun osoo nutti dhufutti jiru of dagannee salaata rabbii laafisnee waqtii salaataatiin osoo dhageenyu maaliif rafna duba yaa gabricha rabbii gama rabbii deebi'aa kanumaa wajjin osoma azaaba akkanaa kana qabuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa immoo araaramaadha macsiyaan dalaga jettee rabbiirraa abdiin kutinii gama rabbii keetii deebi'i ربي سبحانه وتعالى أكما عذاب سادا كان جبدو مغفران ساداتي سبحانه وتعالى بل لا أبليا فكينيا جربوا دندسا فهمي يوقين مو فهمي شي جلني يوقين كساليتك إبدك أبدو حركتك كان قبضتي تيسو متي والله دان دقيقة تك أوفتي بكستي تاو هندندس فكيف warri burmaa warra daddaa hoggaasaan agartee ummata islaamaa ibiddaan guban isaan gubachuu qofaa laaluu dadhabutti hin jirru maali ummanni hammana garaa jabaatu jechuu jirra malaa'ikaan isaan jahannamirraa sun rabbiitu subhaanahu wa ta'aalaa isaan wassafee عليها ملائكة غلاظ ملائكة رحمن قوم ثاني كيسن جر كفارا في نمر ربي ونجل قبورت لا يعصون الله ما أمرهم ربي وان جرين كان ونجلت الرجرة ويفعلون ما يؤمرون وقربين نما خنا قبا جين كدوبت الران جنة تجر of beekuutu nu barbaachisa gabracha rabbii har'arraa kaasii murteeffadhu macsiyaarraa irraa deebi'iitii gara ibaadaa rabbiitti jajjabaadhu karaa gurraacha dhiisii karaa adii qabadhu karaa jahannamaa dhiisii karaa jannataa qabadhu rabbi jannataan si haa gammachiisu rabbiin si haa laaffisu rabbiin ibaadaa isaa nuuf haa laaffisu rabbiin karoora keenya galmaan nu haa ga'u ibaadaa rabbii irratti jiraatee namni tokko yoo ibaadaa irra jiraattees yoo diini rabbii irra jiraattees of hin amanin of hin abdatin waa lama wal qixxeessuudha kan qabdu alladhii huwa alkhawf warrajaa rahmata rabbii kajeeluu fi adaaba isaarraa sodaachuu fakkeenya isiniif kenna simbirroon takka kiffee lama qabdii jechu kiffee lamaan kana keessaa tokko yoo waa jalaa ta'e dandeesseen birirti akkuma san rabbi sodaa fi rahmata rabbii kajeeluun si biratti wal madaaluu qaba mataan isaa inni walakkaa rabbi jaalachuudha leesh yoo rabbi jaalatte karaa isaa hordoftaa akkamitti تعصي الإله وأنت تظهر حبه كشاعرين جب هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته لأن المحب لمن يحب مطيع ارجم ربي سبحانه وتعالى قبل تنكيانا كنجرين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يوك ربي جالت تنتاتا نهر دفا ربي سنجالتها سنبروتك متان سادا وقام حبا جنة
mahabbaa malee deemuu hin danda'u yoo ergamaa hordofnee rabbi jaalanne malee amantiin keenya guutuun ta'u inuma amantiin keenya ta'u ammaas kiffeen keenya lamaan inni azaaba rabbii irraa sodaachuutii fi rahmata rabbii maghfira rabbii kajeeluu wal qixxaachuudha qaba inni tokko yoo nu jalaa cabe cabnee dandeenye hin bararru rahmata rabbii abdattee garaawatee amal waan jedhamu agartee rabbiin araaramaadha jettee maasiyaa bukeessuunis irraan barbaachisu rabbiin immoo azaab isaa jimaadha wana jaleen jiraanaan araaramu jettee maasiyaa keessa fagaachuunis irraan barbaachisu gama rabbii tawwadduuti ibaadaa dalagachaa khayrii dalagachaa rabbii kan keetirra rahmata isaadhaa kajeeri rabbiin yaada muraada keessiif haa guutuu hunda keenya yaada keenya rabbiin nuuf haa guutuu وصلى الله وسلم على محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.